namni umri aduun zawaalte qaama torbaatamaa intalama diidamaa fuudhu jechuun zulmiidha. Zulmi namni umriin isaa waggaa 70 kan aduun itti zawaalte shamara waggaa 18 19 20 fuuchuun zulmiidha jedhan sheekamiin biroo kun waan dhugaati. Namni zulmii hojjete maal ta'a ni hidhama. Kana kan murteesse yoo dhugaa dubbachuu ta'e ulamaadhuma Oromiyaati ulamaadhuma Itoophiyaati jechuudha. Gochi kun gaarii miti. Hidhamuun isaanii anaaf tamachee jira baga hidhaman. Tokkoffaa fuudhan akka fuudhanitti fuudhanii akka dhageenyatti akka obboleessa isaaniirraa akka ilma isaaniirraa qorannetti intalatu jaallattee isinitti na heeruma malee jettee qaallichi nama du'aa godhu nama daawaa godhu finfinneetti agartee yoon itti na heerume malee irraa naqabee jennaan qaallicha dhaqamee gadi gaafatamu intala durbaa xiqqoo takka isin gaafataarti akka mooyya jennaan niin fuudhaa jedhanii fuudhan. Fuuchuun isaanii sirriidhuma ta'ee gaariidhuma ta'ee ka'ee dogongorri bakka tana jirtu maali ni beekanii miidiyaarra baasuu. Miidiyaarra baasuun xiinsammuu shamara hedduu nyaachuu danda'a. Shamarri hedduun kan jireenya ofiirraa tasaa kutatte ni jirti. Yeroo kanatti yeroo shamara keenya harka qabnee abshir ni danda'ama, ni dandeessa, ni jabaatta, maatii keessa ni gargaarta, jireenya keessa ni jijjiirta, nis ni heerumta, guyyaa takka deessee ni dhungatta jennee gidee nuti shamara keenya jajjabeetaa jiru kanatti shamarri hedduun tasaa kutatu jechuudha kanatti argamnaan. Kanaa isiniin jedhee an dhaggeeffadha. Hidhamuun isaanii sirriidha. Waan gaarii hojjetame. Maaliif tokkoffaa irratti miidiyaa ramaa baasan? Tokkoffaa irratti ilaali isaan kun nama da'awaati. Nama ulamaadha. Jaartii isaanii bifa kanaan miidiyaa irra baasuun waan gaariidha. Dubura argatanii gammadanii amantii irraanfatanii kan isaan intala shamaraa kana argataniyyuu sababaa diin waan ta'eef daangaa diin dabruun gaarii miti. Kan ammoo kan murteesse ulamaadhuma islaamaatu zulmiidha dogongora jedhan. Kana irratti walii galla. It is clear. Anilleen qabdu gaate kottee wanna kottee wallahi rabbi agargaaru warra sadi hedduu hamtu duwesi namni umri walitti dhiyaatu hedduu bareedaadha duba hedduu murteessaadha duba jaarsa jaartee jechuun qaranii jaarsaa qofaa fi bultiin ka deemamtuuf. Bultiin umriin shamaraatiif umriin dhiiraa walitti dhiyaachuun gaariidha. Garuu wanti miidiyaarra deemaa jiru waan gaarii miti. Intala deengadda shamarri takkas kan umrii isii 60 dhiira waggaa 25 heerumte kunis gaarii miti. Iyyaadhattan yoo ta'e intala roozaa jedhaniinsa. Kan jaarsa kanaas kan sheeka kanaas gaarii miti. Namni biyaans yoo xiqqaate jedhe umrii 15 ol wal caaluun qabu. Fakkeenyaaf yoo isiin umriin si 40 ta'e inni meeqa ta'uu qaba? 30 ta'uu qaba. Yoo isiin 50 taate inni 40 ta'uu qaba. Kun rakkoon qabu. Yoo isiin 40 taate inni 20 ta'uu qaba rakkoon qabu. Ammoo guddataniitu madaqanii dulloomaaniif dulloomaan amma fakkeenyaaf gurbaan engada roozaa fuudhe sun taphachuu barbaada ijoolleedhaan mallee isiin taphachuu hin dandeessu kuttee jirti mataan harrii ta'ee jira amma jaarsi kun intala xiqqoo ta'an akkam godhame intalli xiqqoon fiiguu barbaaddi taphachuu barbaaddi fedhiin kan isaa qofa miti kan siifaadha haqa sii guutuu danda'uu qaba jechuudha garuu jaarsi ol fuudhee deddeemaanii inni balaan isa kan keenya dengadaa kana isa kana gurbaan danda'ee ol hin fuudhu. Gurbaara baay'ee guddoodha. Amma jaarsi isii kana ol fuudha maaliif shamara waan taate. Akkasuma waliinuu wanta wayii jira beektaa. Wanta shamarrii dhiirarraa feetu waan ijoollummaa walumaa wajjin nutti bareeda wanti. Yoo danda'ame hiriyaan wal fuudhuudha. Yoo hiriyaan hin danda'amne ammoo rakkoon qabu hanga takka wayii wal caaluun gaariidha waggaa 10-15. Ammoo jaarsi waggaa 70 intala waggaa 20 fuuchuun kun gaarii miti jedhee yaadaan gama kootiin akkana fakkaata. Sheenillee kanuma jedhan. Mee isin komentii irratti maal jettan? Jaarsi maa hidhame? Wanti jaarsi hidhameef gaa isin himne jirra kunoo maaliif hidhameedhaaf deebisan? Zulmii hojjete. Zulmii hojjete. Wariyaan takka takka moo gumaa kafalanneetti. Maal kan wal fuudhe sheekaa fi intala roozaadhaaf kadiroodha. Isin maaltu galche? Kun bar special keetii jedhama jireenya dhuunfaati kun. Dhimmi bultii dhimma jireenya dhuunfaati. Jarri wal fuudhan jira lafa lammantu wal fuudhatu wal beeka malee wanti nama hawaasa dakkalu hin jiru. Gama biraatiin yoo kaatee fakkeenyaaf shamarri xiqqoon dhiira guddaatti heerumte shamarri ni aarti. Fakkeenyaaf dhiirri xiqqaan takka immoo shamara guddaatti yoo kaatee heerumte dhiirri ni aara. Maaltu isin galchisin? Hin beekamu jechuudha. Singiloonni kana yoo barbaadan galaana jaalalaatiin gowwoomsamtanii miidhamtanii nama guddaatti heerumuu maltanii fuuchuu maltanii akkasuma irra guddaa dhiirri mantii dhiira sosobu maallaqa jaalalallee yoo ta'e illee jaalalatti kan amanamaan shamara malee dhiirri maallaqatti amana
dhiirri maallaqa shamarri maallaqa qabdu dhufnaan labbi godha jechuudha. Of course.